Gooftaatti kan jaallatamtan hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaadhaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu. Yeroo darbe walii wajjiniin waa'ee kennaa hafuuraa ilaaluudhaaf jalqabnee turre. Kennaan hafuuraa akkuma maqaa isaatii kennaa hafuuraati. Hafuura qulqulluutu akka jaallatetti kennaa hafuuraa kana namootaaf hira jenneerra. Achumas immoo waa'ee kennaa hafuuraa kana gaaffii adda addaa kaafnee wajjiniin ilaalleerra. Dhumarrattis kennaa koo akkamittan beekaa kan jedhu ilaallee sadarkaa keessa darbuun nurra jiru xumurreetu kennaa hafuuraa kanaa waliin caalan jenneerra. Adda addummaaf hin kennaman jenneerra. Namoota gidduutti garaagaran baasanii faayidaa nama hundumaaf haa ta'uuf kenname. Nama hundumaaf immoo kennaan hafuuraa ta'u jira jenneerra. Kennaan kun immoo guddachaa deemuutu irreera. Gammachuun garaa qulqulluudhaan ittiin hojjechuun irreera. Isaan kun wantoota yeroo darbee ilaalle keessaa muraasa isaaniiti. Kennaa hafuuraa jiran keessaa kennaa yeroo baay'ee dogoggora hubatamu. Kan irratti gaaffii baay'een ka'u. Tokko wajjiniin akka ilaalluun barbaada har'a. Afaan hin beekamneen dubbachuu. Afaan hin beekamneen dubbachuu. Kadhannaa gabaabaa godhanna. Si galateeffannaa Waaqa keenyaa. Jaalalli kee nuuf taanaan jiraannee har'a ga'uun nuuf ta'e. Hafuura ittiin jiraatan isa nutti baafatte deebiftee waan hin fudhanneef har'as jiraannee si galateeffachuu dandeenye galanni maqaa kee haa ta'u. Ammas yeroo kana sirraa barachuuf dhiyaanne sagalee kee ergi nu barsiisi. Dubbiin kee keessa keenyatti haa dubbatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee Ameen. Afaan haaraatiin dubbachuun kennaa hafuuraa keessaa tokkodha. Shakkii hin qabu. Kanaaf kennaa kana beeknee itti dhimma ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kennaa warra kaanii kennaa kanatti dhimma baana. Kennaa kanatti dhimma ba'uudhaaf immoo kennaa kana beekuun nurra jira. Yeroo ammaa kennaan kun waldoota baay'ee keessatti akka kennaa hundumaa caaluu fi mallattoo hafuura qulqulluutiin guutamuutti ilaalamaa jira. Kana walii gallee yaada. Namoota baay'ee biratti kennaa hundumaa akka waan caalutti kennaan mallattoo hafuura qulqulluun guutamuu akka ta'etti ilaalama. Kanaaf namni kennaa kana qabu hundumaarra caala. Namni kennaa kana hin qabne hafuura qulqulluun qabu. Yoo hafuura qulqulluutiin guutamtee ta'e afaan haaraatiin dubbachuun dirqamadha. Mallattoo jedhameeti kan inni fudhatamu. Garuu kennaan kun maali? Afaan haaraa kun maalidha? Kennaa akkamiiti kennaan kun? Kennaa kana ilaalchisee wanti ifa hin taane baay'eetu jira. Kanaaf gaaffii baay'eetu kennaa kana ilaalchisee gaafatama. Gaaffii baay'eetu gaafatama. Anis kanaafidha kana irratti xiyyeeffachuu kanan barbaadeef. Kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu kennaa kana ilaalchisee ifa wanti hin taane baay'eetu jira. Sababii wanti ifa hin taane jiruuf immoo namoonni baay'een wanta isaanitti dhufe hundumaa kennaa hafuura qulqulluu jedhanii fudhatanii wajjiniin tarkaanfachuun immoo jira. Kanaaf kana sirreessuun barbaachisaadha kan inni ta'u itti dhiyaannee gaaffilee kana kaafnee ilaaluun nurra jira. Gaaffii akkamitti gaafatama? Afaanni kun afaan akkamiiti jedhamee hin gaafatama? Kan waaqarraati moo kan lafarraati jedhamee hin gaafatama? Hiikkaa qaba moo hiikkaa hin qabu jedhamee gaafatama? Gaaffii yeroo baay'ee gaafatamanidha kun. Reediyoo irra hojjetaa waan turee fi sagalee abdiirra dhaggeeffattoonni gaaffii kana irra deddeebi'anii gaafatu turan. Irra deddeebinee kanaaf deebii kennuudhaaf yaalaa ture. Irra deebi'a. Afaan kun afaan akkamiiti? Afaan waaqarraati moo afaan lafarraati? Yookiin hiikkaa qaba moo hiikkaa hin qabu afaanni kun? Maaliif barbaachise? Gaaffiin jedhu sin gaafatama. Hinnara waldaa adda addaa keessaa dubbatamu immoo kennaa hafuura qulqulluuti moo miti? Jedhanii kan gaafatanis jiru. Nuyi waa'ee waldoota warra kaanii kaafnee dubbachuun yoo barbaachisaa miti ta'eyyuu akka jedhanii namoonni gaafatan jiru. Mee ammaaf afaan kun kan akkamiiti? Hiikkaa qabaa kan jedhu wajjiniin ilaalla. Afaan hin beekamne jedhamee inni dubbatame kun afaan akkamiiti? Kakuu moofaa keessatti waa'ee kennaa afaanii kanaa baay'een arginu. Kakuu moofaa keessatti. Bal'inaan kan mul'atu kakuu haaraa keessatti ta'uunsaa beekamaadha. Kakuu haaraa keessaa iyyuu immoo wangeela keessatti hin abdachiifame yeroo jalqabaaf garuu hojiirra ooluusaa kan nuyi argine hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessattidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2. Yeroo jalqabaatiif kennaan afaanii kun hojiirra ooluusaa abdiin waa'ee kennaa hafuuraatiif kenname
raawwachuu isaa hojii irra ooluu isaa kan nuyi arginu hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti. Kanaaf itti siqnee kutaa kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u. Boqonnaa sana keessatti ilaaluun akkuma danda'amu guyyaa 50ffaa yookaan Pheenxeqoostee jedhamee guyyaa waamamu ture. Yeroon sun yeroo itti waadaan Yesuus bartootaaf gale raawwatamee fi bartoonni hafuura qulqulluu guyyaa isaaniitti argatan ture guyyaan sun. Waadaan Yesuus gale guyyaan itti bartootaaf raawwatan. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa yeroo ilaallu maaltu akka ta'e nutti hima. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii jedha. Akka maalitti? Akka hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Wanta guyyaa Pheenxeqoosteetti ta'e keessaa tokko kana. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii hafuurri qulqulluu akka inni dubbachuu isaa isaaniif kennetti immoo afaan adda addaa dubbachuu jalqaban. Eeyyee bartoonni iddoo kanatti ture kan isaan kennaa afaanii argatan yeroo jalqabaati. Akka hafuurrichi dubbachuu isaa isaaniif kennetti immoo dubbachuu jalqabaniiru. Achirraa kaaneeti waa'ee kennaa afaanii kana qorachuu kan nuyi jalqabu. Kanaaf gaafa sana afaan akkamii akka isaan dubbatan itti dhiyaannee ilaaluun gaarii ta'a. Afaan akkamiiti isa jedhuu fi isa deebinuu kennuu danda'a waan ta'eef. Gaafa sana afaan akkamii dubbatan? Yeroo kutaa kana ilaallu suuta inni ilaalla. Tilmaama waa'ee afaan kanaatiif qabnu mataa keenya keessaa baasuutu nurra jira. Akka itti kanaan dura beeknu akka itti kanaan dura yaadnu lafa kaa'uun nurra jira. Akka keessummaatti itti dhiyaannee ilaaluun nurra jira. Sababiin waan sammuu keenya keessa jiru tarii yookiin afaan waaqarraa ta'eera yookiin afaan lafarraa ta'eera hiikkaa qaba jechuu danda'a yookiin hiikkaa hin qabu jennee beekna ta'uu danda'a. Garuu itti dhiyaannee yeroo ilaallu isa lafa keenyatu bifa haaraadhaan kitaaba qulqulluu saaqnee wajjin ilaaluudhaaf yaalla. Gaafa sana afaan akkamiiti kan dubbatan? Bartoonni suni afaan akkamii dubbachuu danda'u turan? Afaan akkamitti kan isaan dubbachuu danda'an? Lakkoofsa 7 irraa nutti hima. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Na'anii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii wal gaafatan. Eenyu miti? Galiilota miti moo jedhanii wal gaafatan. Maal jechuu isaaniiti? Galiilota waan ta'aniif afaan isaan dubbachuun isaanirraa eegama. Afaan akkamiiti? Afaan warri Galiilotaa dubbatan dubbachuun isaanirraa eegama. Afaan isaan beekan afaan dhaloota isaanii kanadha. Warri dubbachaa jiran. Erga warri dubbatan namoota Galiilaa ta'anii afaan warra Galiilotaa dubbachuutu isaanirraa eegama erga ta'e. Namoonni iddoo sana turanoo eenyu fa'i? Inni immoo gaaffii barbaachisaa kan biraadha. Namoonni gaafa sana walitti qabaman eenyu fa'a turan isaan? Achi kutaa sanarraa lakkoofsa 9 amma 11tti hidhattanii yoo dubbiftan namoonni achi turan ayyaana guyyaa 50ffaa kabajachuudhaaf jecha magaalaa sanatti kan walitti qabaman yeroo ta'u biyya adda addaa irraa dhufan. Biyyoota achitti maqaa dhaaman keessaa warra akka biyya Arabaa, biyya Gibsi, Liibiyaa fa'aallee maqaa dhaame, warra akka biyya Roomaa fa'a maqaa dhaamanii jiru. Yoo lakkooftan biyyoota sana yoo xinnaate biyya 17 maqaa dha'ee jira. Laalaa gaam warri dubbatanii warra Galiilotaati afaan Galiilotaa dubbachuutu irraa eegama. Iddoo sanatti kan walitti qabamanii yoo xinnaate biyya 17 irraa walitti qabaman. Garaagarummaa jiru asirratti akka ilaalluun barbaadu. Warri dubbatan Galiilota erga ta'ani. Warri immoo dhaggeeffatan immoo warri dhaggeeffatan warri dhaabatanis ta'anis dhaggeeffatan immoo biyyoota 17 irraa yoo xinnaate walitti dhufan erga ta'e. Gaafa sana afaan akkamii dubbatan? Warri dubbataa turan afaan akkamii dubbatan? Warri dhaggeeffatan afaan akkamiiti kan isaan dhaga'an gaafa sana? Lakkoofsa 6 irraa deebinuu kenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 akkas jedha. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokko tokko isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalanii. Afaan akkamii dubbatame? Warri dubbataa jiran kun
afaan tokko isaaniitiin dubbatan. Afaan warra kamiitiin? Afaan warra dhaggeeffatu tokko isaaniitiin dubbatan. Biyya 17 haa dhufan malee hundi isaanii afaan ofii isaanii dhaga'an. Ifa miti naan jechuu dandeessu. Ittaannee walii wajjiniin ilaalla. Lakkoofsa 7 akkas jedha. Akkuma duraan dubbise. Na'anii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii gaafatani. Amma lakkoofsa 8tti ceena. Afaan akkamii akka isaan dubbatan. Dabalaniis tokkoon keenya attamitti afaan ittiin dhalanne isaan dhageenyaa jedhan. Afaan akkamitti dubbatame? Afaan dhaloota isaanii. Kan warra dhagahu kan warra dubbatu, kan warra dhaggeeffatu. Akkamitti ta'e kun jedhan. Jarri kunoo Galiilota. Afaan Galiilotaa dubbachuutu isaanirraa eegama. Noo biyya 17 dhufne yoo xinnaate. Akkamitti afaan tokkoon keenya ittiin dhalanne nutti dubbatan. Kana duwwaame ragaa sadaffaan isinii kenna. Lakkoofsa 11 akkas jedha. Nuyi jedhani Yihuudoonni amantii warra Yihuudotaa kan fudhannes nuyi warri Qeerxeesiif warri Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenyaa jedhan. Jalqaba afaan tokko isaaniitiin jedhee lammaffaa afaan keenyaan jedhee sadaffaa afaan dhaloota isaanii. Mother tongue seennu jechuudha afaan dhaloota keenya. Hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa utuu isaan jajanii dhageenya. Afaan akkamitti dubbatame? Kan dubbatu warra Galiilotaati. Kan taa'ee dhaggeeffatu biyya 17 dhufe. Inni taa'ee dhaggeeffatu dhuga ba'umsa inni kenne maal jedhaa? Afaan ofii keenyaatti dhalanne kanaanidha afaan dhaloota keenyaa kan nuyi dhageenye. Kanaaf iyyuu sin gaafachuun barbaada. Afaanni kun eenyuudhaaf haaraa ture? Afaan haaraa jedhameera. Eenyuuf haaraa ture? Warra dubbatuuf moo warra dhaggeeffatuuf haaraa ture afaanni kun? Warri dubbatu Galiilota. Warri taa'ee dhaggeeffatu biyya 17 dhufe. Eenyudha? Kan afaan ofii keenyaatiin dhageenye kan jedhe eenyudha? Warra dubbatu moo warra dhaggeeffatedha? Warra dhaggeeffate takkeedha. Afaan ofii keenyaatiin dhageenyeedha. Kanaaf eenyuuf haaraa ture jechuudha? Warra dubbatuuf haaraa ture. Warra dhaggeeffatuuf garuu afaan akkamii ture? Afaan ofii isaaniitti ka'e. Dhugumayyuu kennaa hafuuraa ta'e malee kun hin danda'amu. Kennaa hafuuraa ta'e malee kun gonkumaa hin danda'amu. Biyya 17 haa dhufu malee afaan dhaloota isaatiitiin hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa gurra isaatiin dhagee gara biyya isaatiitti deebi'e. Garaagarummaaf daangaan afaanii kun cabee afaan dhaloota isaatiin wangeela dhageeti kan inni deebi'e. Yesus du'aa ka'uu isaa dhageeti kan inni deebi'e. Eenyuuf haaraa ture? Isa dubbatuuf haaraa, isa dhaggeeffatuuf garuu afaan akkamii ture? Afaan ofii isaati. Lakkoofsa 6, lakkoofsa 8, lakkoofsa 11 irra deebi'eetii dubbifadhu. Maaliif kenname? Isa hedduutti immoo dabarraa jechuudha. Afaan akkamii ture isa heduu deebifneera. Maaliif immoo kenname kennaan kun? Of agarsiisuudhaaf kenname? Abaluun caalaadhaaf kenname? Maaliifidha kan inni kenname? Achuma keessaatti kan nuyi argannu. Tokko bartoonni hundumtuu akkuma jedhame Galiilotadha. Afaan warra Galiilotaa haasa'u. Namoonni achi jiran immoo kan afaan adda addaa dubbatanidha biyya 17 irraa dhufan. Kana malees bartoonni kan ergaman eessattidha? Gara biyya lafaa hundumaatti ergaman. Amma handaara lafaatti. Egaa afaan tokko duwwaan yoo dubbatame iddoo kanatti akkamitti sabni biyya 17 irraa dhufe wangeela dhaga'uu danda'a? Tokko. Afaan tokko kana dubbachaa akkamitti wangeela biyya lafaatiin waliin ga'uu danda'u? Kanaaf maal isaan barbaachise? Kennaan afaanii isaan barbaachise. Afaan kanaan dura hin beekne dubbachuusaa hafuurri qulqulluu kanaaf isaanii kenna. Kanaaf maaliif barbaachise kan jedhu deebiinsaa kanadha jechuudha. Amma gaaffii kan biraatti dabarra. Erga inni kun ifa ta'e akka hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra jirutti afaan haaraa inni jedhame warra dubbatuuf haaraa ture, warra dhaggeeffatuuf afaan dhaloota isaanii ture erga ta'e.
Phaawulos immoo maalidha kan inni jedhe? Kan Phaawulos jedhe Qorontos isa duraa boqonnaa 14 keessattidha kan nuyi argannu. Qorontos isa duraa boqonnaa 14 keessatti. Namni kennaa hafuuraa kan argate yoo of se'edha. Isaan kana haa beeku jedhe lakkoofsa 37 irraa. Namni tokko kennaa hafuuraa kan argate yoo of se'e isaan kana haa beeku jedhe. Isaan kana beekuun fedhu yoo ta'e garuu inni ofii isaatii iyyuu hin beekamu jedhe. Eenyuun biratti? Waaqayyoon biratti. Kennaa argachuu miti, kennaa hafuura qulqulluu argachuu mitiiti. Hafuura qulqulluu biratti namni sun ofii isaatii iyyuu hin beekamu jedhe. Kanaaf maal beekuu qaba jedhe? Isaan kana haa beeku. Maaliif barreessaa jira kutaa kana Phaawulos jennee jalqabu haa kaafne yoo ilaalle? Sirreeffamaaf barreessaa jira. Waan karaarraa maqe, waan karaarraa dabee jira, waan jallatee jira waan ta'eef isaan kana qajeelchuu fedha. Kan inni barreessaa jira. Kanaaf kana beekuutu isinirraa eegamaa jira. Maal fa'i kan inni jedhe? Gaaffii tokko tokko gaafannee ilaalla. Lakkoofsa lamarraa dhannee yoo ilaalle Qorontos isa duraa boqonnaa 14 wanta ifa hin taane yookiis waan hubachuu hin dandeenye tokko achirratti argina. Kanaafidha yeroo baay'ee waa'een kennaa afaanii kun dogoggoraan kan inni hubatamu. Mee lakkoofsa tokko irraa akka jedhu. Egaa jaalala bira ga'uudhaaf dhimma kennaa garaagaraa hafuurri qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtanii fi dhamaa jedha. Lakkoofsa 2. Namni tokko afaan hin beekamneen yommuu dubbatu namni isa hubatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu jedhe. Maal waan hin jirreef? Namni isa hubatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu jedhe. Kanarraa kan ka'e namoonni maal jedhu? Afaanni kun afaan Waaqa irraati jedhu jechuudha. Afaan haaraa eenyutti dubbachuudha waan ta'eef Waaqayyotti malee eenyutti miti? Namatti miti. Hojii ergamootaa irraa kan nuyi argine garuu Waaqayyotti immoo namatti dubbataa turani. Namatti dubbatan eenyutu hin dhageenye? Hojii Waaqayyo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaatiin dhageenye kan jedhe namadha jechuudha. So maalidhaan iddoo kanatti Phaawulos kan inni jechaa jiru? Waa'ee afaan hiikaa hin qabne namoonni yeroo dubbatan yookiis afaan utuu hin hiikin waltajjii irra dhaabbatanii bakka namni walitti qabame dhaabbatanii yeroo tajaajilan afaan uummanni sun hin beekne namni sun hin beekneen yeroo dubbatan waa'ee sanaatti kan inni haasa'e. Kanaaf gaaffii akkas jedhuun gaafadha kutaa kana yeroon ilaalu. Afaanni Waaqayyo hin dhageenye jira. Afaan kamiin iyyuu dubbadhu. Namni dhaga'uu dhiisuu danda'a. Waldaan dhaga'uu dhiisuu danda'a. Garuu afaanni Waaqayyo hin dhageenye hin jiru. Kanaaf waan waldaan hin dhageenye yoo ati dubbatte garuu Waaqayyo hin dhaga'u jechuu miti. Waaqayyo hin dhaga'a. Waan gaarii dubbachaa jirta ta'uu danda'a. Kadhachaa jirta ta'uu danda'a. Waaqayyo hin dhaga'a. Afaanni Waaqayyo hin dhageenye hin jiru waan ta'eef. Namni garuu maal gochuu hin danda'u afaan sana? Yoo hiikamerraa kan hafe si dhaga'u hin danda'u. Isa inni Phaawulos dubbata. Malee afaan haaraa jechuun hiikaansaa gonkumaa kan namni hin dhageenye Waaqayyo duwwaatti kan dubbatamu jechuu miti jechuudha. Yoo akka inni isa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra jiru wajjiniin wal faallessa waan ta'eef. Namni tokko afaan hin beekamneen yeroo dubbatu namni isa hubatu waan hin jirreefidha kan inni. Namni isa hubatu waan hin jirreef. Yoo afaan hin beekamnee dubbata ta'e kan namni sun hin dhageenye dubbata waan ta'e yoo ta'e hin hiikamu taanaan namni sana godhu hin jiru. Lakkoofsa 2 irraa garuu hafuuraan geggeeffamee waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu dubbata. Namni dhaga'uu dhiisu malee inni waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu dubbachuu danda'a. Afaan sana garuu eenyuun dhaga'a? Waaqayyoon dhaga'a. Afaanni Waaqayyoon dhageenye hin jiru waan ta'eef. So eenyuun fayyada? Yeroo akkas ta'e eenyuun fayyada? Afaan namoonni hin dhageenye namni tokko dubbate. Waaqayyo garuu hin dhaga'a afaan sana waan ta'eef. Eenyuun akka inni fayyadu? Lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Namni afaan hin beekamne hin dubbatu ofiisaa cimsaa. Namni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo waldaa kiristaanaatti kan inni cimsu. Yoo waan ifa ta'e dubbatte eenyuun cimsita? Waldaa kiristaanaa cimsita. Yoo immoo afaan ati dubbataa jirtu namni sin dhaga'u ta'e nama kan biraa cimsuu hin danda'u, waldaa kiristaanaa cimsuu hin danda'u. Siif garuu rakkina hin qabu.
amma hafuuraan geggeeffamtee dubbatte amma wanta qajeelaa ta'e waaqayyo wajjiniin dubbatteetti siinsi cimsuu danda'a. Kadhannaan kee siinsi jabeessuu danda'a. Namoota kan biraadhaaf garuu waa'ee hin baasu. Waldaa keetti isa kamiin wayyeedee qajeelchadee Paawulos. Isa ofii kee cimsu moo isa waldaa kiristaanaa cimsuudhaan inni jajjabeessu yookiis inni qajeelchaa rukutaa kana keessatti. Lakkoofsa 6 akkas jedha. Waan afaan hin beekamneen dubbatame sana akka waldaan kiristaanaa ittiin cimina argatuuf namni tokko yoo hiike malee inni waan waaqayyo isatti mul'ise himu isa afaan hin beekamneen dubbatu caalaa waa'ee baasaa. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti caalaatti kan waa'ee baasu isa kamidha? Isa hiikamee namootatti himamu malee afaan namoonni hin beekne isaa haasa'ame yookiin isa dubbatame sanaan namoota cimsuun hin danda'amu. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa kamii wayyeedhe isa hiikamee namootatti himamu. Isa hiikamee barsiifamutu isa wayyaa'edha. Afaan hin beekamne qofa dubbachuu waa'ee hin baasaa? Afaan hin beekamne duwwaadhaan yoo dubbatame waa'ee hin baasaa? Namni tokko afaan namni kamiyyuu dhaga'uu hin dandeenye waldaa keessatti dhaabatee yoo dubbatee ka'ee deeme waldaa sanaaf waa'ee baasuu danda'a. Lakkoofsa 6 akkas jedha. Yaa obboloota koo ani mul'ata tokko yookiis beekumsa yookiis raajii yookiis barsiisa tokko utuun hin dubbatin afaan hin beekamne duwwaadhaan dubbachaa gara keessa yoon dhufe attamitti isiniif waa'ee baasaree jedhe. Yoon isin hin barsiifne ta'e, yoon isinitti hin lallabne ta'e, yoon mul'ata argame yookiin raajii argame isinitti hin himne ta'e afaan hin beekamneen duwwaa dubbachaa gara keessa yoon dhufe akkamitti isiniif waa'ee baasuu danda'a? Afaan hin beekamneen duwwaa dubbachuu waa'ee hin baasu. Waldaa kiristaanaa cimsu waldaa kiristaanaa fayyaduu hin danda'u. Dogoggorri amma jiru garuu waldaa kiristaanaa keessatti hiikamuudhaaf baatees afaan namoonni hin dhageenye dubbachuutu kennaa hafuuraa ta'eeti kan inni lakkaa'amu jechuudha. Kun garuu waldaa kiristaanaatiif cimina kennu kan hin dandeenye ta'uusaa nutti lakkoofsa 12 akkas jedha. Caalaatti jedhe waan waldaa kiristaanaa cimsu gochuudhaaf dhamaa. Isa kamii gochuudhaaf jedhe? Isa qofaa keessatti ofii keessa ittiin of cimsiteetu hin taane isa waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf danda'u isa gochuudhaaf dhamaa jedhe. Lakkoofsa 26 irratti kennaan hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'u jedhe. Lakkoofsa 26. Kennaan kennamu kamtuyyuu maaliif haa ta'u jedhe? Waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'u. Nama dhuunfaa cimsuudhaaf, nama dhuunfaa guddisuudhaaf, nama dhuunfaa dhaafutuu hin taane hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname waanta ta'eef hojii ergamootaa boqonnaa Qorontos duraa boqonnaa 12 irratti akka jiru hundumaaf bu'aa buusuuf kenname waan ta'eef waldaa kiristaanaa cimsuutu irra jira. Kennaan hundumtuu jedhee kaa'a jechuudha. Afittaan waan akkamii dubbachuu wayyeedha Paawulos? Paawulos waan akkamii dubbachuu wayyeedha? Akkamii yoo dubbanne wayyeedhee kaa'a? Lakkoofsa 9 irra isa jiruun dubbisuu barbaada. Lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Isinis akkasuma arraba keessaniin waan hin hubatamne yoo dubbattan namni attamitti waan isin jettan beekuu danda'a ree? Isin akka waan qilleensatti dubbatu ta'uu keessanii jedhaan. Isin akka waan qilleensatti dubbattaniiti. Irran deebi'a. Isinis akkasuma arraba keessaniin waan hin hubatamne waan hiikkaa hin qabne jechuudha. Waan hin hubatamne yoo dubbattan namni attamitti waan isin jettan beekuu danda'a ree? Akkam taatu akka nama qilleensatti dubbatu taatu namatti utuu hin taane qilleensatti akka nama dubbatutti keessin taata. Waan hin beekamne haasoftu yoo ta'e, waan nama hubachuu hin dandeenye, waan gurra namaa bu'uu hin dandeenye, waan hiikkaa hin qabne haasoftu yoo ta'e namootaaf waa'ee baasuu hin danda'u qilleensatti keessin dubbattan. Lakkoofsa 16 irraas dabalee akkas jedha. Lakkoofsa 16 irraa kanaachi yooti hafuuraan waaqayyoon galateeffatte waan ati jettee erga hin beekne inni hiikaa dubbichaa hin hubanne attamitti galatatti dhiyeessite sanatti aameen jechuu danda'a jedha. Ati galateeffachuu dandeessa afaan hin beekamne sana. Garuu hin hiikamneef taanaan hiikkaan isaan qaqqabne taanaan namni si dhaggeeffataa jiru akkamittiin aameen jedhaa jedha. Kanaaf aameen jechuu akka danda'u, fudhachuu akka danda'u, itti walii galuu akka danda'u fi wajjin waaqeffataa jirta waanta ta'eef waan hiikkaa qabu ta'utu irra jira jechuudha. Yoo kanaa achi hiikamuutu irra jira jechuudha waan ati dubbatu.
Kanarraa kan hafe afaan hin beekamneen dubbachuun waa'ee hin baasu. Namoonni tokko tokko akkas jedhu. Anis gaaffii kana gaafachuun barbaada. Kennaa hafuuraatu rakkina maalii qaba? Hafuura tokko kenne yoo ani hiikaa qabu kenne hiikaa isa qabuun dubbadha. Waan hiikaa hin qabne kennaan immoo hafuura qulqulluu kenne namni kan kenne waan ta'eef rakkina maaliiti kan qabu? Kennaadha hafuura qulqulluu tokko kan kennu. Beeka hafuurri qulqulluuti waan kennu rakkoo maalii qabaa jedhu namoonni. Gaaffii baay'ee gaariidha. Garuu lakkoofsi 17 maalidha waa'ee kanaa? Phaawulos yeroo deebii kennu lakkoofsa 17 irratti. Galannati dhiyeessitee hammam gaarii yoo ta'e iyyuu namicha isa kaan cimsuudhaaf hin gargaarre. Hafuura qulqulluu kenna rakkina maalii qaba jettee calluma jettee waldaa kiristaanaa keessatti waan namoota warra kaan gargaaruuf cimsuu hin dandeenye dubbachaa ooluu hin dandeessu. Gaarii gootee galateeffatteetta ta'uu danda'a. Garuu isa sibireeru maal hin gooneere hin gargaarre hin cimsine nama sanaaf galatan taane. Lakkoofsa 19 irratti ammoo dabalee akkas jedha. Lakkoofsa 19 haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaa keessatti afaan hin beekamneen sagalee 10,000 dubbachuu irraa warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiikaa qabu 5 duwwaa dubbachuu hin jaalladha. 10,000 dubbachuu fi jecha 5 sagalee hiikaa qabu. Namoonni garuu har'a kana galagalchaniiru. Sagalee hiikaa qabu 5 dubbachuurraa isa hiikaa hin qabne 10,000 dubbachuutu caalaa ilchaaru namoonni har'a. Irra caalaa isaa waldaatti walitti qabame namni waan jedhametu hin beekitu hin dhaga'inidha kan inni galu. Phaawulos garuu akkas ta'uun irra hin jiru. Waan hiikaa qabu jecha 5 duwwaa. Isa dubbachuutu caalaa. Isa dubbachuun filadhaa. Kanaaf filannoon Phaawulos filannoo keenya ta'uutu irra qajeelfamadha kan inni kennaa jiru. Waanta ta'eef. Phaawulos waa'ee afaan lafarraatti moo waa'ee afaan waaqa irraatti kan inni dubbataa jiru. Namoonni baay'een afaan waaqa irraatti moo afaan lafarraatti kan jiru kana baay'ee gaafatu isiniin jedhee. Waa lamarraa kaasanii waa'ee kanaa kan isaan dubbatan kan gaafatamu. Tokko lakkoofsa 2 irratti akkuma ilaalle waaqatti dubbata malee namatti mini akkuma waan jedheefi lammaffaa immoo Qorontoos 13 irratti afaan ergamootaatiin yoo hin dubbadde illee garuu jaalala of keessaa hin qabu taanaan akkasumaan jedhee waa inni dubbateefi afaan ergamootaati afaan hin beekamne kun kan jedhan jiru jechuudha. Eessaa fidanii akka walitti hidhan hin beekamu. Garuu gaaffii kana gaafanne afaan ergamootaa waa'ee afaan lafarraatti kan inni dubbataa jiru Phaawulos. Lakkoofsi 10 akkas jedha. Kilunuu kenna lakkoofsa 10 irra kan jiru. Waa'ee afaanii kana yeroo dubbatu biyya lafaa keessa jedhe afaan garaagaraa baay'een akka jiran beekamaadha. Eessa biyya lafaa keessa afaan garaagaraa baay'een akka jiran beekamaadha. Garuu isaan keessaa sagaleen hiikaa hin qabne hin jiru. Afaan garaagaraa baay'ee jira. Garuu kan hiikaa hin qabne hin jiru. So waa'ee maalii haasaa jira Phaawulos? Waa'ee afaan waaqaraa waa'ee afaan lafarraatti kan inni haasaa jiru. Yoo jenne waa'ee afaan lafarraa akka inni haasaa jiru nutti hima jechuudha. Biyya lafaa kana keessa afaanni baay'een akka jiru, afaanni jiru kun immoo hiikaa akka inni qabu. Gama kan biraatiin waa'ee afaan ergamootaa yeroon yaadu maaltu natti dhaga'ama? Yeroon kitaaba qulqulluu qoradhu gama kanaanii ergamoonni yeroo gara biyya lafaa dhufan yeroo gara namaatti ergaman afaan maalii dubbataa turan jedhee yaada. Isaanumti mataan isaaniillee afaan namootaa dubbatan yeroo gara namaa dhufan malee afaan kan biraa kan isaan dubbatan. Yeroo Maariyaamitti dubbatan afaan Maariyaam dhageessuun itti dubbatan. Abrahaamitti Looxitti yeroo dubbatan afaan isaan dhaga'anii itti dubbataa turan. Yohaannis abbaa mul'ataatti yeroo dubbatan afaan Yohaannis dhaga'uunidha kan inni dubbataa ture. Daani'elitti warra kaayittis akkasuma. Raajota warra kaayittis akkasumadha kan inni. Ergamoonni iyyuu namootatti kan isaan dubbataa turan afaan ofii isaanii afaan ergamootaatu hin taane afaan namootaatiin kan isaan dubbatan. Kanaaf afaan hin beekamne inni dhabe kun afaan ergamootaatiin inni kun ka'umsa hin qabu. Akkuma isiniin jedhe Qorontoos 13 yoo ta'e irraa kanaaf lakkoofsa 1 irra isa jiru. Inni immoo utuun kana gochuu danda'e iyyuudha kan inni jechaadha. Afaan lafarraatiin mitiiti. Utuun afaanuma ergamootaatiin dubbachuu danda'e iyyuu yoon jaalala hin qabu ta'e gatii hin qabu. Sana jechuun Phaawulos afaan ergamootaa dubbachuu hin danda'a jechaa jira miti. Yookiin immoo afaan hin beekamne inni dhabe kun afaan ergamootaati jechaa jiru. Lakkoofsa 10 irraa akkuma ilaalle waa'ee afaan lafarraa akka ta'e afaanni lafarra jiran baay'ee akka ta'an
isaan kun hundumtuu hiikaa kan qaban ta'uusaa dubbateeti. Kanaaf waan hiikaa qabu dubbadhaadha kan inni jechaa jiru jechuudha. Waan hiikaa qabu dubbadhaa. Gaaffii kan biraa kaafne ilaalla. Waldaa keessatti namoonni afaan walii hubachuu yoo dadhaban maal ta'u? Waldaatti walitti qabamaniiru. Wal barsiisuuf walirraa baruudhaaf hojii waaqeffachuudhaaf walitti qabamaniiru. Yoo tarii afaan walii hubachuu dhaban maaltu ta'a? Maal uumamu? Walii isaaniitiif maal ta'u? Lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Lakkoofsa 11 irraa. Sagaleen sun maal jechuu akka ta'e hin beeku yoon ta'e garuu namichi afaan sana dubbatu biratti orma ta'uu kooti. Namichi afaan sana dubbatu biratti maal ta'uu kooti? Orma ta'uu kooti. Inni dubbatu sunis ana biratti maal ta'uu isaati? Orma ta'uu isaati. Waan jechaa jiru hin beeku taanaan waldaa kiristaanaa keessa ta'e waan jechaa jiru naan galu taanaan waan jechaa jiru isaaf hin galu taanaan inni sanaaf orma anis isaaf maalidha jedhee orma ta'uu kooti jedhe. Orma. Waldaa kiristaanaatti orma ta'uufiidhaa kan nuyi walitti qabamnu. Sagalee walii akka hin dhageenyeefi kan nuyi walitti qabamnu kanaaf miti. Walirraa barachuuf, wajjin waaqeffachuuf, wajjin galateeffachuuf, wajjin ameen jennee gooftaa keenyaaf sagannee ba'uufidha kan nuyi jedhamu. Garuu sagalee hin beekamne yoo walitti haasofne orma walitti taanarraa kan hafe maatii tokko ta'uu hin dandeenye. Kanas Phaawulosidha kan akka qajeeluuf kan inni dubbate jechuudha. Gama kan biraatiin yoo tarii afaan hin beekamneen dubbachuun kenname hoo maaltu ta'uu qaba? Lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Namni afaan hin beekamneen dubbatu hiikuu akka danda'utti akka kadhatu jedhe. Afaan hin beekamneen naa kenname hoo maal na dhibe naan jedhee calluma dubbachuutu hin taane assaayimentiin kennameeraaf hojiin manaa kennameeraaf. Maal kan jedhu? Afaan hin beekamneen dubbachuun kennameeraaf taanaan hiikuu akka danda'uuf akka kadhatu jedhe. Afaan sun akka inni hiikamuu danda'u. Namni afaan ofii hubachuu hin dandeenye yoo kadhate maal ta'a? Ofuma isaatiiyyuu. Isa kaan mitiiti. Ofuma isaatii afaan hubachuu hin dandeenye yoo kadhate maal ta'a namni? Phaawulos waa'ee sana waan jedhe qabaa laata? Lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Lakkoofsa 14. Ofuma isaatiiyyuu. Ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhee hafuurri koo hin kadhata qalbiin koo garuu isa duukaan kadhatu jedhe. Afaan hin beekamne afaan ofii kootiin hin beekne nan kadhadha yoo ta'e maaltu kadhata jedhe hafuurri koo hin kadhata garuu qalbiin koo eessa hin jiru jedhe isa duukaan jiru jedhe. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Isa kamii wayya jedhe lakkoofsa 15tti fufnee dubbifne. Egaa maal wayya jedhe ofuma isaati. Ani hafuuraan nan kadhadha qalbii kootiinis immoo nan kadhadha. Hafuuraan nan faarfadha qalbii kootiinis immoo nan faarfadha. Maal jechaa jira? Waan an kadhadhu beekuun narra jira. Waan an faarfadhus beekuutu narra jira. Malee kennaa hafuuraa ta'edheema waan hubachuu hin dandeenye waan ofii kootiiyyuu hin beekne calluma jedhee haasa'uun narra hin jiraatu. Hafuurri koof qalbiin koo wal duukaa kadhachuu, wal duukaa faarfachuu, wal duukaa galateeffachuu qabu. Kanadha kennaa afaanii irratti namoonni baay'een hubachuu kan dadhaban kanadha. Qalbiin keenya duukaan jiru yookiin immoo sammuun keenya hin beeku. Maal akka jedhamaa jiru, maal akka godhamaa jiru hin beeku yoo ta'e akkasumaan akka inni ta'u. Kanaaf qalbii keenyaan hafuuraan wal duukaa ta'utu irra jira jechuudha. Kennaa hafuuraa ta'u rakkoo maalii qaba jennee waan dabarru miti jechuudha. Gama kan biraatiin waa'ee milikitaa haasa'a. Mallattoo hafuura qulqulluutiin guutamuu jedhanii fudhatu namoonni baay'een jenne. Haa ta'u isumayyuu haa ta'u milikkitayyuu haa ta'u Phaawulos yeroo kaa'e akkamittiin akka inni kaa'e. Milikkita jedhee kaa'e. Garuu eenyuuf milikkita jedhee kaa'e? Warra amaneef moo warra hin amaniniif milikkita jedheeti kan inni kaa'e. Lakkoofsa 22 irraa. Lakkoofsa 22. Egaa afaan hin beekamneen dubbachuun jedhe. Milikkita warra hin amaniniif kennamedha malee warra amananiif kan kenname miti jedhe. Deebiin dubbisa. Egaa afaan hin beekamneen dubbachuun milikkita warra hin amanneef kennamedha malee warra amananiif kan kenname miti jedhe. Maal jechuu isaati? Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti akkuma ilaalle. Namoonni walitti qabaman sun amananii min kan isaan walitti qabaman ursaa dhaga'anii walitti qabaman. Yeroo isaan afaan dhaloota isaaniitiin dubbatan garuu dhageenya ammaa jedhan
hojii waaqayyo isa dinqisiisaa afaan keenyaan nutti himanii. Sababii sanarraa kan ka'e guyyaa sana nama meeqatu cuubameedha? Nama 3,000 fi isaa oltu cuubame. Maal isaanii ta'e? Milikkita isaanii ta'e. Dhugumayyuu kun maal yoo ta'e malee jedhan kennaa waaqayyo yoo ta'e malee jarri Galiilootaa kun akkamitti afaan keenyaan maal ta'uu danda'an? Nutti dubbachuu danda'an. Har'a namoonni baay'een keenya ittiin of himna, ittiin of janya. Mallattoo hafuura qulqulluutiin guutamuu jenne yookiis immoo milikkita jenne. Warra amananiif milikkita jedhamee kan kenname isa kana miti. Achi warraa dubbifadhaa. Waan waaqayyo namatti mul'ise ifatti baasanii dubbachuudhaaf barsiisutu isadha warra amananiif kan kenname. Warri namanne garuu bakkee dhaabatanii warra ilaalaniif garuu milikkita isaaniif ta'uu danda'a. Afaan isaanii namni hin beekne tokko, ormi tokko hojii waaqayyo isa dinqisiisaa afaan ofii isaaniitiin yeroo isaaniitti dhugaa ba'u isaaniif milikkita isaaniif ta'uu danda'a. Gama kan biraatiin hundumtuu wal ga'ee dubbachuu qaba afaan kana yoo kenname. Lakki Phaawulos akkas jedha lakkoofsa 23 irratti. Waldaa guutuu walitti qabamee amantoonni hundinuu afaan hin beekamne yoo dubbatan jedhe. Namoonni hiikaa isaan hin beekne yookiin warri hin amanin maraattota isaaniin hin jedhaniire jedha. Maraattota isaaniin hin jedhanii. Hundumtuu wal ga'ee huursa waca yoo ta'e warri namanne maal jedhu? Jarri kun hin maraatan jedharraa kan hafe waa isinirraa barachuu hin danda'u. Lakkoofsa 27 irratti immoo akka jedha. Namni afaan hin beekamne hin dubbatu 2 yoo baay'ate immoo 3 qofti inni yoo akkamittiin haa dubbatu jedhe dabareedhaan haa dubbatu. Lakkoofsa 27 waldaan waan dubbatame namni biraan hiikuu qaba jedha. So ulaagaa kana keessa darbuutu irreedha. Ulaagaa kana keessa darbuutu irreedha. Tokko hundumtuu wal ga'ee dubbachuu hin qabu. 2 dabareedhaan dubbatamuutu irreedha. Meeqa? 2 yoo baay'ate immoo meeqa? 3. Har'a garuu manna lakkaa'u wal ga'ee tokko keessatti namni meeqa afaan hin beekamne akka inni dubbatu. Kan nama meeqaa immoo akka inni hiikamu. Hafuurri qulqulluu garuu maal godhaa? Kan kenne hafuura qulqulluudha. Kan kana nuu barreesse kitaaba qulqulluu kana kan nuu barreesse hafuura qulqulluudha. Walii isaatiin hin mormu. Namni 2 yoo baay'ate namni 3 jedhee nama 10 wal duukaan kennu hafuurri qulqulluu. Hiikamuu qaba jedhee dubbachaa hafuurri qulqulluu hiikaa isaan dhoowwatu. Waldaa kiristaanaa keessa. Kanaaf beekuun kan nurra jiruuf kanaafidha. Waan afaan hin beekamne yookiin afaanaan hin dhageenye waan dubbatameef duwwaa kennaa hafuura qulqulluuti jennee irratti lafa dha'uun nurra hin jiraatu. Yookiin immoo hawwuuf dharra'uun nurra hin jiraatu. Yookiin inni kan biraa waan hin beekne waan haasa'eef inni hafuura qulqulluu argate jennee aannan dhabe jennee immoo wanni jechuun nurra hin jiraatu. Afaan hin beekamne maali? Maal jedha waa'ee afaan hin beekamne kitaabni qulqulluun jennee beekuun nurra jira. Yoo hiikuun dadhabame yoo tarii isa immoo gaafattanii beektu? Yoo hiikuun dadhabame yoo Phaawulos cal jedhee biran dabarreessas lakkoofsa 28 irratti akkas jedhe. Namni afaan sana hiiku yoo jiraachuudhaa baate waldaa keessatti afaan hin beekamne hin dubbatin jedhe. So herrega kitaaba qulqulluutiin wanti dubbatame hundumtuu hiikamuutu irreera waldaa kiristaanaa keessa. Hiikaa qabaachuutu irreera waan dubbatame hundumtuu. Hin hiikamu taanaan maal hin godhin jedhe hin dubbatin. Hin dubbatin. Lakkoofsa 33 irratti maa jedhee Waaqayyo waaqa nagaati malee waaqa sibirii hin qabne miti jedhe. Waaqa naamusaati. Waan hin godhinaa jedhee hin godhu hafuurri qulqulluus. Ofii isaatii hin godhinaa jedhee ka'ee hafuurri qulqulluu waan godhamuun irra hin jirre hin kennu waldaa kiristaanaa keessatti. Kanaaf hafuurri qulqulluu biraati moo iddoo biraati kan jedhu gaafachuun nurreera jechuudha. Dhowwamuu qabaa? Dhowwamuu hin qabu. Afaan hin beekamne hin dubbachuun dhowwamuu hin qabu. Garuu immoo maal ta'utu irreera? Sibiriidhaan ta'utu irreera jechuudha. Lakkoofsa 39 fi 40 irratti akkas jedha. Lakkoofsa 39 fi 40 irratti. Egaa yaa obboloota koo waan waaqayyo isinitti mul'ise himuudhaaf dhamaa afaan hin beekamne dubbachuus maal hin godhinaa? Hin dhowwinaa. Wanti hundinuu garuu maal haa ta'u akka tolutti sibiriidhaanis hojjetamuutu irreera. Waldaan kan isheen dhowwitu yeroo inni naamusa dhabu, yeroo inni sibirii dhabu qajeeshiti. Naamusaan sirnaan ta'utu irreera irraa kan hafe waldaan dhowwuu hin qabdu. Dhowwamuu hin qabu garuu
naamusaan ta'u ture. Naamusaan jechuun immoo maa'in wantoota nuyi sila ilaalle hunduma isaa kan guutu ta'utu irra jira jechuudha. Gama kan biraatiin gaaffii kanan gaafachuu barbaada. Kennaa afaanii kana ilaalsee. Kennaan kun akka namoonni afaan walii wallaalaniif kennama moo? Ergaa dabarsuufidha kan inni kennamu. Afaan hin beekamneen dubbachuu. Waa nu duraa dhoksuudhaaf kennama moo? Isa tokkoof yeroo kennamu Waaqayyo anaan dhosee isatti waa himuudhaaf kennama moo? Moo akka namni wal dhaga'uufidha kennaan afaanii kun kan kennamu. Akka namoonni afaan walii wallaalaniif utuu hin taane akka misraachoo fayyinaa walirraa dhaga'aniifidha kan inni kennamu. Misraachoo fayyinaa. Kanadha kennaan kun inni guddaansa. Faallaasa cubbuun afaan gargar baaseeti. Amman qoradhee ilaaletti. Cubbuun maal godhe yeroo masaraa Baabeliin ijaaranii maal godhe cubbuun afaan namootaa gargar baase. Akka namni waliin nageenya godhe. Kottaa gadi buuneet afaan isaanii waliin maknaa jedhamti yeroo sanaa kaasee afaan namaa waliin makan. Inni tokko isa kaaniin dhaga'uu dadhabe. Hafuurri qulqulluus dhufee kanuma hojjeta. Afaan namaa gargar baasaa dhufee hafuurri qulqulluunis. Kennaan hafuura qulqulluus afaan namaa gargar baasuudha miti. Faallaa sanaati. Cubbuun afaan namaa gargar baasee hafuurri qulqulluu immoo daangaa kana cabseetu afaan namootaa tokko godha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti kanadha kan nuyi arginu. Namoota wal dhaga'uu hin dandeenye biyya 17 irraa walitti dhufan daangaa afaanii cabsee warra Galiilotaa irraa wangeela akka isaan dhaga'an godhe. Faallaa isa cubbuun gargar baaseeti. Cubbuun akka namni waliin nageenya godhe hafuurri immoo kennaa ittiin daangaa afaanii kana cabsanii darban namaa kennaa. Kennaa afaanii akka itti hubannee beekna. Afaan dubbachuun iccitaan manaa akka inni qabu ilaallee beekna. Kun yeroo keenya wajjiniin waan xinnoodha kan nuyi kaafnee ilaalla. Kana caalaa bal'ifnee itti dhiyaannee qorachuutu nurra jira. Dogoggora qabannee kun kennaa hafuuraati jechuun waan nurra hin jirreef. Egaa kana hundumaa erga qajeeshee booda Phaawulos maal jedhe lakkoofsa 37:40 irra jiru irra deebi'ee dubbiseen xumura. Lakkoofsa 37 fi lakkoofsa 38 irra jiru dhiifamu. Namni tokko jedhe 37 irratti nama waa'uu Waaqayyo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo ofse na dhaggeeffadhaa kana. Ofse'uuf ta'uun garaagaradha. Kennaa hafuuraa argachuudhaa fi kennaa hafuuraa kan argatan ofse'uun garaagaradha. Nama baay'eetu ofse'a. Kennaa hafuuraan argate waan argate kan ofse'u nama baay'eedha. Kana akeekkachiisuuf maal jedhe namni tokko nama waa'uu Waaqayyo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo ofse'ee wanti ani isiniif caafuu kun abboommii isa gooftichaa ta'uusaa haa beeku. Kana yoo ta'e kan kootu hin taane kun abboommii kan gooftichaa ta'uusaa haa beeku. Namni yoo kana beekee fudhachuudhaaf baate garuu innis ofii isaatiiyyuu hin beekamu jedhe. Lakkoofsa 38. Kana beekee fudhachuudhaaf fedhiin qabu yoo ta'e inni iyyuu ofii isaatii hin beekamu. Eenyuun biratti? Hafuura qulqulluu biratti, Waaqayyoon biratti. Kanaaf kennaa hafuuraa kan arganne of seene Waaqayyo biratti garuu utuu hin beekamin akka nafneef Waaqayyo nu haa gargaaru. Kennaa hafuura qulqulluu kan arganne of seene hafuura qulqulluu biratti iyyuu utuu hin beekamin akka nafne Waaqayyo nu haa gargaaru. Kennaan kun kennaa hafuuraati. Rogaan itti fayyadamuun nurra jira. Sirri itti beekuun nurra jira. Dogoggoruu goonfamuun nurra hin jiraatu. Waan hin beekne namni waan dubbateef qofa kennaa hafuura qulqulluu qabattiin jenne chaappaa rukunnee fi dabarsuun nurra hin jiraatu. Itti dhiyaannee qorachuun barbaachisaadha. Kan akka goonuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu.